خبجمتوتا في جالتمتوتا داوتوتا خيان زبيدة شاشادا ويا رانتنا أسبولي ميكائيل تركمي تجرا مالي فركم تجتشون خيسان هلو لمنو هواسني خين هواسني حررجي ركو رجرا خانق أفوسون تهين ركو باية ترجر نمني خينيا نمني دران أبا كبينيا تري فكينيا في جماعة أو مشاني تكبيني ساني كبيني حررجي وان بكمو أو مشني جماعة سانغابوي كتاران دران كرشي كوما ساديتي غرغرمتو بلمتو نمنو رابطو دبني غبري ركتي جرتي اكمله سانقفا ميت خرار ربها جرن المان ساني قبتني ساني جچ حواسني نانو خنا غوتو كومي قب كومي ساني خولي لالو تها اسم بك جرتني تيتو بي سبسكرايب غودا نوجيني مو تورتي غاري غودا iman keenya durutenya kan bisa durman jama wai jima karate jima rati bacor bada manni kenya awasni kaute bulan jima gurgurachu dadabe utuman gututti karate mata kenya rati bayi sudan halli sangoda erane du nama isa wan karamo awasa kenya ragati saat gabusani karate gabusani awasni kenya ka daldale sa kan sirnan daldalatu fi wanti gorutu raga majetine ka kamotumatis akka falatti mootummaa yoo danda'e akkuma duraanitti qarata bakkumatti deemee achitti bakkuma daldalli jirutti mizaanamee jimaan beebareedaadha jimaa kararratti dhaabanii haareetti amma jimaan gubataa seenu jira magaalaa keessa amma baay'inaan namoonni asitti jimaa fudhatanis jimaan gujaraa jimaa gubataa jimaa badaatu seenu jira waan kana ta'echa jimaa namaa kararratti qabeenya namaa kana qisaas gadhanii lammata jimaa tursiisanii magaalaa seenu kanaan gabaa waan balleessuuf jecha jalqabaan achumatti yoo godhan mizaana achumatti mizaananii yoo ragadoon hawaasa keenyaafis mata fudhatuufis gaariidha haala kanaan immoo hawaasninis ta'e daldaltoonis waan fayyadaman hin qaban waan ta'eef mootummaan kana itti yaadee jijjiiruu qabaa jeetii yaada kun miidhaa uummata irratti gaggeessuudha malee uummata fayyadu miti jeetii yaada hawaasni keenya waggoota dheeraadhaaf jimaa kana qamaa ittiin dalagaa ittiin hojjechaa as geeni jimaa waan ittiin sakaraanii waan biraa taatu osoo hin ta'in jimaa waan ittiin qamaatee mirkaanteetti waa hojjettudha kanaaf lammata diinagdeen uummata harrigeedha guutumaa guututti jima irratti kararreedha harrigee kabajuu jechuun jimaa kabajuu jechuudha. Abdi Amani jiraata magaalaa Finfinneeti dhalootaan magaalaa Bordoddeeti jechuun dhufiinsi xeelalaa kun nagaadee irratti miidhaa guddaadha fide kanaafuu qotee bulaanis waan akka fayyadamutti hin jiru dhufeetti sun magaalaan akkana kanaafuu xeelaan kun mootummaan karaa fooyyessu yoo fooyyesse malee miidhaa guddaadha qaba xeelaan dhufiinsi xeelalaa kun. Alhamdulillah jama qaronni gartee hedduu wal qabuudhaan hawaasni miidhamaa jira. Karaa duraan bikka lamaa fi kana jiru amma bikka 30 yookaan bikka meeqatti godhame hawaasa keenya dararaa jira. Akkasuma naggaadee fi gabareeleen hedduu miidhamaa jira. Heessaafuu uummanni keenya kan gabaree warroottan gartee jimaa fudhatanii hara magaalaa geeffatan akkatti gurguratan dhabanii gannaquudhaan jimaan achi baduudhaan hedduu miidhaan taane keessa galaa jiran. Hatta ilaan qabbeeluu takkatti hawaasni gabbaa jira. Kanaaf silaa dhaabbattee tasuu jaa jechuudha baay'eeti. Maqaan kiyya kokkiidhaan hanjaani ani hojiin tiyya jimaan dalaga. Gin jimaa harargeedhaan geessuun hojii mootummaan humnatee nyaannooloo qaratan ubbaneeti dalagaan jibbisee heera bakka jechuun makiinaa takka irratti qarshii 50 lamarratti sadii nuti makiinaa sadii afur fanayna tanarratti jechuun 150 kafalla guyyarraa mudhiin ukutee jechuun akka nuti hawaasaaf illee dhaabbanne akka nuti ofiif illee dhaabbanne akka biyyaaf illee dhaabbanne miidhaa guddaa nurra fitu jira. Hawaasni achitti argamu gabareen jechuun salaamaa salfii fa'aa bahuu feeti guyyarraa amma deenga guyyaa sadii dura jechuutti salaamaa salfii ni baana minaamin jaanit mootummaan qote haalaan rakkoo keesseera haalaan jechuun uwwachuu jiran bakka jechuun dalagaan isaanii bilaash ta'uu jirti argatan qaban tirfiin qaban usaniituma dalagu jiran bakka jimaan isaaniitis hojiirra oolutti hin jiruuf jimaan hoggoo dhufe sa'a 8 sa'a 9 sa'a 10 dhufe saniifuu kararra hojjanii dhufanii rakkoo guddoo keesseerra nutii fi hawaasni illee achi nuti ammoo inni dalagarraa ibtu banu deebisu jiru qarata mootummaa kana. Sanjaja kan mootummaan qarata kan yookiin nurraa gabbuusu yookiin nurraa dhaabu. Silaan nurraa kaasee fa'aa iddoo suja.
akkuma durii sanis salaan irraa kaase ibdoo deemuun ibduu malee saniifuu miidhaa gurguddoo keessarraa nuti jechuun Harargeen nuti jimaa malee jiraachuu hin dandeenyu jimaa maleedhaan socho'uu hin dandeenyu ammas jimaanis amma diinagdee teenya jimaan qabeenya keenya ammas abbootii keenyaas warra nu dura dabree jechuun nuti jimaa malee wanni jiraannu qabu rabbi gaditti sanii jechuun furmaanni nu dhufuu qaba gama mootummaa kanarra galatoomaa iseellee. Kanaafin akka qaranni kunillee irraa ka'u akka jimaan illee qaala'uuf yaada. Jama adan irraa dhufe guddina Harargee lixaa magaalaa Cirorraayi hojii jimaatiif asii gallee hojii jimaa tana nama hedduu hojii dhabaa hedduudha nuti nama barumsa baratee hojii dhabee taa'u jiru har'a immoo jimaa kanaan hojii godhannee nama hedduutti ittiin jiraatu jira nama kumaatama lakkaa'amutti ittiin jiraatu jira jimaa kana qarata mootummaa kafaluu ni barbaanna garuu qaranni kun jiddugala godhatee gatii jiddugalaa takka haala ammallee gizecha dhaabbannu san bootaan sun bootaa kwaaliitiidhaa miti bikitii qarata kanatti qaratamu neetwoorkiin hin jiru hedduu rakkoo siistamaatiillee jira kun sirrooyfamnee tilmaamaan jimaa kana nu muranii tilmaamni kun nu miidha tilmaamni hedduu nu miidha kunillee silaa qaranni kun jiddugalli isaa godhamee jiruu hawaasaati dalagaa nama hedduutti ittiin jiraatu jira dalagaa namni hedduun ittiin jiraatu jiru tana mootummaan jiddugala godhee silaa nuuf hubatee hayyama baasnee dalagu jira gibira hafalaa amma achirratti waan oovarii gatii jimaan kun hin tilmaaman akkanuma makiinaa keessa olaalanii gatii hagana siin jaan kuma 20 kuma 30 siin daan makiinaa dolfiin tana makiinaa qarshii kuma 3 fi 4 hin dandeenye qaranni mootummaan eefa hawaasaa ta'e jiddugala hawaasaa godhee maaliif qarata san laalee tilmaamni kunillee nama hubannoo qabu nama jimaa san horsiisee buusee beeku yoo ta'e ni beeka ijoollee akkanumatti waajjira dhuftee ijoolleen keessa ololaaltee qarshii hagana jaan ganaa isaan sanii wajji jimaan kun hin danda'u achirra gosa wal caqaachannu jimaa hedduutu achirra gubatu jira jimaan dur sa'a tana seenu amma wanne turee sa'a 8 seenu jira gubatee dhufu jira jimaan viidiyoo jimaa gubatee hedduudha qabna achirra tusa dhaabbannu waan hin dandeenye gatii qotorbaantii gatii qabeenyaatii miti gatiin gaafatamu jiru gatii meeshaa seeraan alaa takka meeshaa hawaasni tokko itti hin barbaachifne meeshota akkas ijaaraan laalame jimaan nuti immoo Harargeen jimaa malee waan takka bikkiti irraa galii galfannu waa argannu takka hin jirtu jiddugala silaa nu laalee mootummaan qarata mootummaa kafaluu ni feena garuu humna hawaasatti humna wantichi sanitti wantichi sun mizaanni isaa beekame osoo nu godhame teettu qabna hedduu amma rakkoo keesseera jimaa irra kisheet gubatee facaasu jirraa asii makiinaan finnee deebisu jirra bakka taa jira hawaasni keenya waa oomisha biraa hin qabanii sammalee waan biraan qabanii iddoon isaanii gaafa irraa guuramtu humna isaanii kafaluu dhiisii waa takka bakka bu'aan ala namni keenya waan ijoollee itti nyaachisu waan ijoollee itti baasu itti uwwisu itti barsiisu dadhabaa jira. Sanii jecha falli isaa mootummaan akka namoonni hundinuu sagalee ta'e wanni kun akka jiddugala isaa takka irratti nuuf laalamee godhamu yaada qabna. Duraan dursee maqaan kee Sabboonaa jedhama. Anis achuma Harargee lixaa magaalaa Cirorraan dhufe. Amma gaa nuti hawaasa keenya achi gadi san bakka buunee as dhufne fakkeenyaaf Boolee Mikaa'eeli hawaasa achi bakka buunee dhufne jimaa isaan ol ergan kana maallaqa jijjiirree gad deebisnaaf jechuudha. Kana bakka amma erga qaranni kun dhufe bakka rakkoo hedduu takkaa jira. Qaranni kun rakkoo wallaahi rakkoo gurguddaa takka nurratti uumee jira. Qaranni haa dhabamu miti haa jiraatu garuu jiddugalatti hoo qaba. Haalaan oover ta'ee bakka amma makiinaa takka irra biyaansa qarshii 35 40 jechuu jiran. Waliin danda'u akkas jimaa fi qaranni inuma waliin danda'u. Baay'inni bakka haalaan hedduudha. Wanni asirraa gad deebi'u jechuudha. Akka duraanii sanii miti jimaa nama baay'inaan kan dhufu makiinaan turtee dhufti sababa qarata achirra dhaabbatu jimaan achirra gubatee dhufa amma qarshiin takka deebi'uuf ittuu hin jirtu jimaan gubatee dhufa ka gubate namni bitu hin jiru. Kanaafuu sababa kana amma obboleeyyan kiyya ta yuunivarsiitii jiran jechuudha jimaa saniin baratanii qarshii jimarraa argamtu saniin barachaa jiranii namni akka barumsa dhiisee karaa manaa galee jira amma sababa sanii jechuudha. Kanaafuu amma waa'een qarataa kun dafee furmaata nu argachuu qaba.
Berarti Syadi Muhammad jedhama. Kani irraa dhufe godina Harargee aanaa Dadarii. Yaa'u asitti hojii baankiidhaan hojjedha. Yaa'u wantoonni jimaa kana hedduu gatii dhabsiisee hawaasa keenya cinqaa jiru. Yaa'u hawaasni keenya akkuma beekamu kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus hawaasa nama gargaaruudhaan beekamudha. Garuu galiin isaanii kan biyya keessa jimaadha. Garuu xiqqoo wanti rakkoo ta'e maalidha? Keellaan kun kan mootummaan dhaabee gibiraaf kaa'een alatti keellaaleen xixiqqaan baay'ee kan warreen makiinaa ofirraa maallaqa guuru baay'eetu jira xixiqqaan isaa jechuudha. Kan galii biyyaa isaatti ni zaabame. Akkasuma ammas iddoo keellaan dhaabbatee galii biyyaatiif dhaabbatee namoota baay'ee achitti kan dalagaa godhatee achi taa'ee saaminsaaf qophaa'eetu jira. Garee san hojjeta hangam akka qaxxaranii achitti namoonni dalagu qaxxaramee mindaa isaa fudhata. Garuu san cinatti namoonni baay'een kan indirectly maallaqa guurratan baay'eetu jira. Kun walitti dabalamee caanaa hawaasa baadiyyaa irratti ta'aa jira. Qotee bulaa keenya irratti naggaadeen fi qotee bulaan keenya tirfiin isaanii durillee naggaadeen hanga harka 3-4 fa'aa harkachaa turte horii bakka madabaratti gurguru. Amma kan isaaniitis harka tokko warreen keellaa irratti walitti qabaman irratti waan dabalameef gatii dhabiinsa isaatiif kan sababate kanaadha. Ammas wanti garuu waan kana sirreessuudhaaf wanti godhamuu qabu akka yaada kiyyaatti jechuudha. Haala ittiin jimaan kun gabaa irratti oolu osoo namni baratee wanta jiru qorannoo gaggeessee ilkee kanarraa karaa piroosesa biraatillee carraayyuu jiraate yoo itti yaadame gaariidha. Lalisa Muhammad Usmanin jama lalata Harargee magaalaa Wadaay amma kanin jiraadhu Finfinnee Boolee Mikaa'elee akkuma beekamutti uummanni keenya Harargee akka uummata bakka biraa lafa bal'aa qabaatee qotatee garbuu qamadii harkatee saniin hin jiraatu akka Oromoota biraa ammaas horsiisee bultummaadhaan hin jiraatu. Uummanni keenya lafa xiqqoo qaburratti wanti inni jiraatu jimaa kana. Jimaa kana ammoo jimaan kun biqiluudhaaf jalqaba itti laffa'anii itti akaafanii hooliidhaanis ta'u humna isaaniitiinis deebi'anii bishaan itti bitanii obaasanii eega baasii meeqatti baasan jimaa kana gabareen magaalaa fidetti. Eega magaalaa fidetti immoo jimaan isaanii hundee magaalaa dhufees ganaa warri gurgureef irraa murata qarata jechuudha. Warri safaraa irraa murateeti sanirraa waan xiqqoo harkatan fuudhanii galaniin. Duraan akkasuma jiraachaa turanii amma ammoo jimaan gizee magaalaa fiddu noolii silaa makeenaan fiddeenuu deebisuutiti. Maalirraa jennaan sababa qaraxaatiin. Jimaan kun silaa biyyi keessa jiraannu tun takkuma mootummaan keessa jirrus tokkuma. Jimaan Awwadaa irraa eega ka'e hanga godeetitti yoo xiqqaate keellaa 9-10 oli qaraxama. Finfinnee dhufuudhaaf keellaa 5-6 oli qaraxama. Jimmaan kun. Jimaa kanarraa gaaddila qaraxaa kan hoggaa baaste baasii tana hoggaa baaste as warri qamuhus yoo samiitti dhaqe hin bitatan ni dhiisan. Warri gurguratu ammoo yoo harka jimaa kana gurguratanii jala waan garatti nyaatan bitachuu ni dhaban. Jimaa kanarraa ilmaan barsiisan. Jiruuf jireenya isaanii guutuu jimaa kanarraa danda'atan. Yoo jimaa kanarraa waan takka harkachuu baatan humaan godhuuf jechuu isaaniifis uummanni nyaama jimaa kiiloo 3 magaalaa keessatti ruuza kiiloo takka bitachuuf dadhabee mana deebi'u jira. Jimaa makeenarraa haayati jimaa inni gurgurate nooliifaa deebisuuf hidhite. Maaliif namuu haqa warri jimaa bitu asii waan ichitti uummataa kan nusan asii shalagataa mire sanirraa gizee qaraxa baasee waan adda addaa godhee akkas godhe sanii ol yootti godhe manni isin fudhatanii mee kanaafuu asirraa shabbituu qabanii jechuun uummatarraa.
yaadni xiyya waa'ee jimaa kanarratti jimaan humna keenya jimaan qabeenya keenya jimaan jireenya keenya. Ammaan tana haala hawaasni keenya irra jiru maal fakkaata? Hogguu dhageessisu hogguu agartus. Haala miidhaa gana jaamtee hin ibsamne irra jirra. Tana gaa mootummaan qaamni ilaallatu yaada kanarratti akka dafee furmaata nu godhu barbaanna. Ammaan tana fakkeenyaaf namootni baay'een kakaasaa jirani sababa keellaatitti kun hundi ta'e. Fakkeenyaaf nuti jimaan keenya anillee naannoo Direedawaatti daladde jimaan keenya Awwadaa irraa Somaaliilaand dhaqaa bakka hunda dhaqa. Amma keellaan heddummaatee naggaadeenuu jimaa dhiisaa jirti gabaree teenyaaf. Gabareen teenya immoo karaa irratti bahanii hanqa kadhachuu gahaniiti jiran. Diinagdeen Harargee jimaa irratti hundaa'e. Kanarratti namoota laaluuf na caalaa ati immoo waan beekturraa yaada yoo qaba. Akkuma ati jette kana qabeenyi keenya guddaan jimaa kana waan ta'eef mootummaan keellaa bakka hundatti meetira irratti godhee hawaasa keenya duubatti hambisaa jira. Kana akka immoo qaamni ilaallatu akka dafee furmaata nu godhu barbaanna. Nuti yoo waan biratti karaa biratti yaa'u jira annatti waan biratti achi fiigaa jirra. Duraan dalagaan teenya guddoon jimaa kana. Tanumaafuu qaamni dhimma ilaallatu akka yeroo gabaabdu furmaata nu godhu feena. Toota xiyyaa akkuma agaraa jirtan kanatti tasa oggomaan anas ijoollee interviyuu osoo godhu jiruuti jimaan dhufee jechuun amma sa'a 8 fi daqiiqaa meeqa deemeetu jira. Jimaan sila sa'a 6 irratti sa'a 7 irratti magaalaa akkam qaba miti asitti akkasi seenuu qaba. Sababa qaraxaatitti immoo keellaa irratti akkana tursiisanii fidanii jechuudha. Kunis rakkoo guddaa ta'ee hawaasni akka jimaa kana hin nagadne akka diinagdeen ol hin kaane diinagdee isaati irratti rakkoo hedduu fidu jira jechuudha. Kana ani waan hin argirraa. Keessa deddeemee ammallee hawaasni rakkoo inni qabu ni himata ani mo isin biraan gahaa jechuudha. Angi obsaa Bakar Jaama Facebook irra kan ittiin beekumsiif taanaan obsaa yaama. Jiraata magaalaa an jiraata magaalaa Karramilleeti amma Finfinneen jira. Iddoon dhalatu kiyya Karramilleeti. Maal dalagaa asitti jimaaniin dalagaa baankota hojii baankota garagaraati wajjin hojjedha. Dalagaa garagaraa hedduun hojjedha. Yaanni qaba hawaasni keenya keessattuu hawaasni Harargee kun rakkoo jabduu keessa jira. Amma kun qaranni jimaa nutti ol ka'ee jira. Qaranni jimaa kun baay'ee nu qaalee jira. Kiiloo tokko irra qara 35 gabalu jira. Kiiloo tokko irratti harkan nuti hin jiru. Nu daran amma warra gabaree irra jimaa irra kishee jira. Gabaree irra jimaan deemaa hin jiru. Baay'ee rakkachaa jirti gabareen teenya. Jimaan haalaan irra kishee namni irraa fuudhu hin jiru. Duraan Somaalee deema, Yabuutii deema kunis dhaabbatee jira. Haalaan nama ulfaata. Qaranni kunis salaan irraa ka'e dasnu jira. Amma keellaa meeqaatu jira gizee himan sababa keellaatti kun hundinuu ta'e? Keellaan gaa 3 jira. Bordoddee haalaan Awaash arbarkattee jira. 3 kana jira. Qacellu bakka ni ulfaata gabaree rakkina jabaa keessa jirti. Salaa keessa dhayitee hubatte waan gabareen itti jirtu baay'ee nu duran isaanin nurra rakkachaa jiran nuti rakkachuutu hin jirru isaan baay'ee rakkachaa jiran baay'ee qacellu nama ulfaata. Namni keenya waan nyaatullee dabee sadarkaa haraarra bahu sooshaal miidiyaa irratti argaa jirra. Mi'aati immoo waan beekturraa moon gabareen keenya hedduu booyaatis jiranii. Xiqqishoo sagalee taaniif jenneetu nuti illee san arginee dhufne moora akka nama nadaran caalaa beekutti mee namootni biyya alaa jiran bakka garaagaraa namoota jiraniitu jira namoota sagantaa kana daawwatan tarii isaan biyya keessa waan hin jirreef jecha rakkoo uummata kanaa kana hin argan sani jecha akka waliigalatti hawaasni illee akka sagalee ta'uuf waan jiru mee'ati keessaa waan beektuuf jecha naaf. Biyya alaas ta'e biyya keessaas ta'e nuti warreen magaalaa gurguddoo irra jirus ta'e gabaree teenyaaf baay'ee gabareen teenya rakkachaa jirti gargaarsa godhuu qabna karaa dandeenyuun gargaaruu qabna waan dandeenyu hundaan bira dhaabbachuu qabna injaan akka keeyyatti. Mootummaanis nu gargaaruu qaba hanga dandeenyu nu gargaaruu nu cinaa dhaabbachuu qaba yoo dandeenye keellaa kanarra gargaarsa nu godhuu qaba akka jaba Harargeen teenya wanni isin jiraattu hin jima qabeenya biraa hin qabdu waan jiraattu hin qabdu already jimaan jiraatti abbaan keenya qaceelloo dafkee hurkee asiin ga'ee akka ilmoo guddisu jimaa guddisee asiin ga'ee waan jiruuf mootummaanis akka nu bira dhaabbatee nu gargaaru hin jira. Akkasitti manni keenya sababa jimaa kanaan rakkachuu jira. Kanammoo mootummaan falatti godhuu qaba. Madura keellaa kaasee ture. Hangan keellaa kaasee kana magaalaa wayyooyitee fi turte. Mannilleen akka duraanitti illee deebi'uu baatu jiruuf jireenya isaanii danda'u irra ga'ee jira. Amma ammoo deebi'ee gisee keellaan bakkuma takka deebi'e ammas keellaaleen dur ka'e hundi haalli duraanii sanittuma deebi'e. Kanaaf mootummaa waan kana.